Salam. Waalaikumsalam. Kama? Ya. Gitu. Enggak. Enggak Yung buwan na mga buwan na. Ha? Nakamal buwan na ba ang isi na gini kamali ni amma today mame. Abbo? Mane. Masih debut den. Mal bu. Wangu video rawar. Ma. Video mutille mati koy ora wajro. Ki chinke. Masih jing. Ana dubbisu dide ma jechuun ani. Mas injal sare. Ayin je wala muri jira kawan jira wala Allah lati. Kanafu yo. Mare ma wana majal tajje sare. Amma mal dubbis ka digan dubbis. La di saadi kalele wala kalle kay wal dubbi. Amma lagi fat amma ni lewanati mate wita. Achi sirida namni kundu yikata kundu dongor benjuru bete. Kundu dongor engkau. Atam satti balli badi way balli sna fakat. Mare. Akka innatti matalli garu taani dhugaa rabbi beeka. Ati si amma na bira jirta inni illee na bira jira. Ta isallee sitti meetiin tanteellee si gaafachuu barbaada. Sababni isaas inni obboleessi caaltutti mire wayii kaaddaatille hin kaaddu. Atis obboleessu keetii bakka obboleessi caaltu ta'erra. Aye. Siif obbolummaa si oolana fakkaate. Obboleessa keetii si dhufee wal agartan na fakkaate. Siin. Wal agartanii miree wal agarre naan jedhee garuu hin beeku. Aye. Wala garre. Wal agartanii miree wayii kaadda. Wala garre lolaa dhufee natu dhufe kabiyyara. Okay. Si dhufu. An dheesse deeme. Ulee barzaa'ee qabatee dhufe. Jechuun dheesse deeme ani dura akkuma nagaa beeyta amma durallee yoo walitti baanee jiru. Kooyi kaa. Kooyaan sitti mamma. Kooyi dubbii natti mayii hin geessine dura dubbii waan inni yoo itti si wal gootanii waan natti mate garaa maali mataa mi'eessi natti maali. Amma inni maal jedhaa Muktaarii akkatti wal agarree bilbilee ishee wal agarree caaltu bira nageessii jedheenii jedha. Caaltu bira nageessii jedheenii jedha. Caaltu bira osoo nangeessii si geessa naan jedheetiin karaa maratti akkanuma suuqoyiitii waa bitu shulna harka jedhee badee jedha. Ati akkas goote mongoo. Obboleessu akkana laga. Amma dura erga gaafa isii wal dhabneeti. Isaan goota mongoo nati. Kooyi kaa dura waan asitti himuu godhe. Godhiinsaa godheef godhuu dhabee maaliif godhee laalamuu qaba malee akka duudhu miti. Yoo goote. Awwala dhimma isii wal dhabneeti maatii hin kabaja. Maatiin isaaniillee na kabajanii wantoonni waan hamtuun dubbanne si galee. Ndoo bitaa raaramii yoo fuudhillee maa rakkoo qabaa ja'anii turan isaa miti garuu. Maabirooti. Ani eessattu bilbilaan dheengadda natti wal dhufu malee dhufee as jiraa naan jedhe. Ayyee si arguu barbaada naan jedhe. Nagoo maree afaan walitti baane mire. Nagoo masee shakkeera bilbila irratti akkuma tamaa hunduu jettee kana kaameraa qopheeffadheeti. Yoo dhufuu arrabumaan na eegale ani ima tasgabbeessi. Nageessitu malee jedhee inni yoo harkaanuu walitti deemne. Warri soddaa kabajaa qabaanillee yoo badii sirrii yoo itti balleessillee yoo intala isaanillee miidhe. Garuu sira akkasitti wal dubbisuu hin qabnu ture. Ayyee nageessitu malee jedhee qabeenyi waan birooti deemaa yookiin akka waan maatillee dhufanii maal jedhee as faraara'uu sodaa barbaadeetti. Ani amma baay'ee si geessa jedhanii afaanuma nagaatiin tasgabbeesse jalaa miliqe. Wanti jalaa miliqeef illee amma isii tana yoo inni bira dhaqe yoo ishii akka inni jedhutti ishii dawwalatee waamate. Caaltu yaame moo? Akkas jedha. Yoo bira dhaqe beenu qabee qabnee inni deemtaa beenu siin taane yoo jedhan ani finni walitti dhufu nama walitti dhufu. Wal miidhamne kanarra yoo karuma seera. Yoo malaa walii galta hambisuu dandeenye yoo fudhatu barbaadamu jatti keessa. Yoo isinii fidaa biyyatti deemi achillee maatillee waliin xaafini achitti eegeeni jaraa godhe. Jaraa godhe jennaan yoo inni lolaa oo duraa osoo waan taate seerumaan keessummeessee keessudha. Inni lolee naan jara viidiyoo dhaabee jara bade. Afaan nagaa tasgabbeessee jara miliqe. Amma waan kana ta'eef rakkoo tokkoffaa maatiin jaartiin nama wajji bulchu maatiidha tokkoffaa. Warra soddaa. Amma inni obboleettiin isaa miidhamtee itti fakkaatuu danda'a miidhamuu dandeetti. Hangaruu kana caalaa miidhama. Sigalee innumtuu kana caalaa na miidhama. Loluu dhufe inni heeruma jettee mikaan hamaa osoo qabdu nama jala gisee deemtu keessa jira. Tokkoffaa. Lammaffaa immoo si biyya yoo mucattii kamii dhullee taate inni kophaa dhufee humnaan fuudhu jedhamu. Mucaan sun nama dabalatee dhufe silaa namni araara akka barbaadu taate. Kanaafillee amma yoo achi geesse rakkoo waliirra geessinaan jaraa wanni badeef kanaan.
kanarraa kaafee amma maal asin namootanii maal jechuu barbaade inni akkamitti maa isaan akka kennee humnaan dhufee mucattii fuudhuu deemu akkam. Amma waatu jira asirratti jechi kan keellee amma himannaa kan keellee sirriidha inni illee waan himatillee sirriidha. Garuu as keessatti waatu jira. Innis caaltuu na. Araaraaf hin dhufne bari. Araaraaf hin dhufne. Lakki akkamii beekama araaraaf. Araaraaf dhufe mana geessuma. Maaliif beekama? Ani jalaa tasgabbaa'e malee ulee kun abbaan kan Lakki sin dhooyne gaawwasa. Ani jalaa calisi malee nattuu gamee argamu. Na qabaate bari. Inni mu. Ee. Situ waa jedhee immoo akkuma lafaa keessa qabu. Intala abbaan qabne seetaa intala zarii qabne seetaa maali? Amma isiin asirratti kijiba booti. Waan balleessite beektee booti si galee. Itti viidiyoo ilaalan ittillee fakkaachuu danda'a ta'ullee danda'a. Garuu dhiyeessa jira waggaa kana mul'uu waaqaan kabajaa isaaniitiif jala dhiisee manaa bahee. Isaan ammoo nama jala calisanii beeku. Fuudhu wayyaa nama faashina bahee gannaati. Inni argateen fuudha bara. Maalaas. Amma faashina isinillee hin baane isillee ati jaarsi jaartii jaartii malolaa beekta. Uleedhaan bakka inni jirtu fidu kan maal inni hafi. Inni amma ka jedhu ani waan birallee hin dubbanne waan birallee hin jenneeni isillee fuudhee deeman jenneeni isillee mootiyyuu miite hin jenneeni garuu dhimmuma isaanii dartoo dhaban kana dhufee ilaaluu barbaade. Even ana qofaayyuu miti maatillee na duuban dhufaa jira. Lolaati lakki lolan jennu. Tasga'ee yookaan walitti raasinaa yookaan immoo fala jirutti laallafii. Kalee osoo andi qomaa gannee loole rakkoo walirraan genne si maal gootan maal kiji. Achillee ogeessi amma isilleen akkuma ammattaree yookaan. Isiinuu na tumuu waamatte. Atillee dogongora qabdaa jechuudha. Amma inni biyyarraa ka'ee dhufeemi. Wayya wala dura caaltuu bilbilee fi miireessa. Ani maal beeku? Qoyka caaltuu na bilbile jettee si bilbile jedhee mireen illee akkasitti isan gaafanna garuu. Egaa isiin bilbiltee fi sitti bilbilee yoo caaltuu bilbile. Caaltuu walitti haasaa jiran. Garuu si bilbilee miree amma dhumarra. Dhumarratti natti bilbile mana wallaala na bilbile. Lakki wallaala yaa dhiisullee. Obboleessi caaltuu tokko dhufe na bilbile. Mi'a amma waan inni dhufee afaan isaa. Wayi kaatu dhaggeeffadhu amma santi maal dubbii barsiisanii ilaalaa jiran. Obboleessi caaltuu tokko dhufe dhagee kaa amma haa ta'ullee baranillee akkasumas si yaamne. Obboleessi caaltuu tokko dhufe na bilbile jettee maayit. Nambar namni fuudhullee hin jiru. Lakki nambar inni miti. Amma obboleessi caaltuu tokko dhufe jettee sunoo ofitti dabalattee hiriyoonni hin jira amma hedduu jira ijoolleen as keessa. Maa waa walloloo qabnaa nama ofitti dabala. Yoo ofirraa shakkite jedha. Jaartii walloloo. Badii qabda jaartii. Badii qabda akkamii qabda. Dhimma kiyyaa fi dhimma jaartii keessa nama galcha. Hin galchu garuu sun beektaa yoo galillee xiqqoo vaayirasii mataa heddummeessa malee. Vaayirasii heddummeessa malee waan hiika qabullee hin qabu. Jalaa baasuu san dogongora qabu. Nama itti yaamte nama biraan keessa ture nama amma waltu ijoolleen as keessa jiranii hin zeenyu. Maa bakka bulu beeka katamaa duraan beeka. Beekullee qaama si bira dhufee nama bira dhufe tokko beektaa wanni maaf iyyuu haa ta'uuti. Amma inni maal jedha gatee galee na jalaa badee jedha. Akka wal lolluudhaaf isatti dhufe hin jennu. Bira nageessii isaan bira dhufe malee isii bira dhufe illee hin jennu. Amma si bira amma bara ammaa yoo tasgabbee. Amma karaa gabaabaa inni waa baay'ee haasa'e amma tirfii haasaa jira beekta. Amma sanii rakkoo qabuutii waan barbaade haasa'u. Baay'ee nama wajji wanti jechuun hin barbaachisu amma mee mucattii bira geenne miidhaa isillee ilaalle. Waan ta'e tokkotti deemna akkasitti. Mucattii bira akkatti mangeessu. Humnaan fuudhuu dhufee humnaan. Lakki humnaan maal fudhaa illee maanni isillee geessu hin jedhin jedhi. Yoo geessu jettee amma tillee. Laa yoo araara taate baroo ishee. Ani amma isii wayi wanni ayira. Barinni maal jedha beektaa namoonni duuban jira anis garuu kophaa dhufne garuu ammaaf kophaa mas ga'e dura isaan faanumatti waan dura fuudheef as ga'e. Namni duuban dhufaa jira. Lakki namni bara gaafa dhufee. Isillee ni lolee caaltuu bicha hin fudhatee wanni hin jedhu. Inni jechuu danda'a. Atis dargaggeessaa miira qabdaa innis dargaggeessaa miira qabda. Isin amma miira keessa hin dandeettan. Atama jala dheessu sanni bareeda goote beektaa. Garuu wanni balleessite malee nama biraan gahuu dhabde. Wanni siyaame kan amma mata galaa amma kan gootu qabda beektaa. Caaltuu isallee caaltuu dubbisuu dhufee mire caaltuu hin dubbisiifta. Lubbisiisu. Lakki inni maatiidha inni maatii isa tokko maatii tokko waan ta'eef maatii isiiti foon isiiti dirqama maatiin hundi achi ka'ee isii ta'uu dhufuu qabu. Inni dubbisiiftoo jechuun dubbisiisa kana bakka isiin jirtu qabee geessee moo maal taatu. Sana akka feetetti gara itti barbaaddetti hin geessu. Inni fuudhuu dhufe barumnaan fuudhee yaa fuudhu. Lakki. Seerallee nama fuudhaa. Amma inni illee lakka. Amma inni illee hin beekaa simatti dhufee isii bichaa fuudhuu barbaade. Magaalatti as bahee yookaan badii kootti jechuu ni danda'a. Garuu nama manuma keessan dhufeetiin keezii keessa laaluu barbaade malee isillee akka jedhutti waan akka ati yaadsan illee dhufeenatti fakkaanne. Abboo maa soofdatama jaarsummaa dhufe. Hin gaafatu jaarsummaa dhufe kalee maa lolalee ka jaarsummaa dhufe. Kalee waa jechuu wanni jechuu danda'a jijjiiramuu danda'a.
miira keessa achi biyyarra ka'ee dhufe waan ta'eef kanaaf Amma walumaa galatti amma walii galatti tammoo falaa maatimaan dhufee amma tumaan gaafa sana amma dhiisika inni maatidha gadhi isaa rakkoo warra geeka amma tun dhageeka tamma guddadhu laa amma inni illee obboleessaa karaa dhufee nama karaa dhufee fi nama biyya bakka jirutti yoo dhufan an dhugaasitti immoo kalee isa tirtana malee geessuudha. amma baallee bara dabareen qabu ammas ay wayi dubbintu salamaan jiddu baate salamaan jiddu baane dubbintu sarkalleen baane caaltu nu mara muqoo qabdi ilaalcha si arka bar amma caaltuun ajjeeseteen inni ajjeese jechuudha annagaa si lakki kanama ajjeesu rabbi beeta namni maa wal gochuu danda'u waluma miidha malee yoo ta'e illee oladha malee kan lubbuu baasu waaquma beeta kana waan ta'eef baay'een haasofnu jedhe ammatti waan gootu fala wayii nugu yookaan caaltuu bilbila mana geessiti wal qunnamsisi yookaan mootu caaltuyyuu asiyaa miti fidiiti asitti walaa dubbisaniiti waan jedhu mee walirratti ilaalla. Caaltuyyuun gaafanna caaltu. Yoo dide dhiisi kadhatanii seerri nagaan jira beete. Dhiisi seera bira deemaa gochuu keessatti seerri maal? Jechi kiyya yoo dide waan. Seerri illee bara sodaa ittiin illee maal beektaa? Dura meessi wal gaa jaarsa biyyaa kennadhaa jedheetti yoo jaarsa biyyaa dadhabee isin ol dadhabdan seerri gidduu keessaniit gara jirutti deema malee seerri garuu jaarsa. Maa godhaa waan argaa saree waa'ee qabeenyaa kaan naqamaa godhate fiyaa. Qabeenya illee rakkoo qabu maal qabeenya illee yookaan isumatti fayyadamu. Moo amma si of biratti arginaan akkana sakaleessa yoo bira si geessadhee shullisee jalaa badee amma mootu si arginaan waan jedha. Amma tureetillee miira keessa bahi waan namni siin jedhu barbaade beektaa miira keessa bahi akkana naasa'eeti. Bara ganni baay'ee haasa'u namni macallisee beekta. Saballaa keessa callisee beekta namni barbaadama maal beekta jarri boroolitti araaramanii jarri immoo boroolitti hiikanii beekta. Jarri immoo hojii jiraata warra dhala warra ni jedhan jaarsa jaartiin garuu immoo ati ammoo waa dubbatu sirralleen tuluu sirralleen miidhagu. Amma abboo akkana kun. Dhagaa gabaabaa. Dhaggeeffadha boos. Dhagaa isitti maa. Dhagaa baay'ee haasa'u. Sii gabaabsuudha. Dhagaa sii gabaabsuudha. Duraan dubbadha jette callisiitis gabbaayiti. Sii gabaabsuudha. Sii gabaabsuudha. Waan nagaa wasit. Anama beekaa. Utubaan Atam waan utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba jette Oromoo. Sii galee. Dura yoo namni kun walitti nu aarsaa yookiin maatiin kun illee anillee yoo miidhaa yoo sii bira miidhallee walumaan laala jedhee amma gabaabatti dubbii ani bakka mana san isa hin geessu. Sii galee. Amma sii bira dhufeemi. Mana san hin geessitu. Oo kaasitti mana san hin geessu. Si bira dhufeemi yoo jaarsummaa dhufe idan si biraa bulu. Ani akka marattu mana sitti deebisuudha beektaa. Isin daa'imallee fidee fi jira. Mana sitti deebisee fi yookiin karaa birootti waame hin argisiisas. Si galee ammatti immoo mana sana hin geessu boru feetu dhaqqabdu wajjin dhufta dhaqqabu baattu si dawwala itti fida meewuma isaan na godhanuu ilaala yoo barbaade yoo fudhadhee deema jedhellee kasanii ilaalla. Gabaabatti amma dubbii edanaaf haalli aadaan namummaa bakka boru achi hin geessu garuu mana sana hin geessu alatti itti fida. Yoo fuudhee deeman illee adeemu yookaan immoo karaa mana isillee yoo deebise mana sitti illee adeemsu. Atama walaatillee amma waan biraan dubbatan. Amma hammaattee waan biraan dubbatin jedhe achi geessu waa'ee dubbinaa mijoon. Ati achi geessu baate inni baran bakka san dirqama geessu hin jenne inni caaltuu barbaada. Bakka hin fidaa. Caaltuu barbaada. Hin fidaa. Amma akkam goota beektaa amma ture akkam jettatti inni akkana jedhaa jira. Borgaamaa yookaan wal yookaan geessaa jedha achitti hin geessu garuu bakka sanitti amma namni sirriidha achitti. Miidhamumaa dhagaye. Maa waaman isaa dhaquu barbaadaan si maa fidu. Miidhamumaa yoo dhagaye. Daa'ima jedhuun si ta'eef. Jechi kiyya amma soo qaxaroon taanetti ammatti barbaade amma haa fidu mucatti. Qaxaroo hojii rabbi taate malee hojiin namaa beektaa qaxaroon dhabdu. Beellama dhabdu hojiin namaatti hin beektu. Kanaatoo shagoo ani sitti mee yoo humnaan fuudhuu fedhe dhufee humnaan hafu yookaan boruun fidaa jedhee bakka. Sodan jettee manuu geesse ta'u. Amma dhageessa. Asillee millee agartee hammeenyaan qabu akkuma duraan siin jedhe akkuma fuuldura dubbatan dubbatee waan biraa dubbate. Kanaaf atamoonni gochuu qabdu. Boruu sana yoo geesse rakkoon qabu. Itti waan nan caaltuu arguudhame. So agarteeyyuu hammeenyi biraan dubbatan. Maaliif hin jedheeta? Jarri akkuma duruu siin jedhe durii yoo jarri walitti araaraman. Ati garuu yoo waan biraa dubbate sirriin ta'u. Kan geessuun immoo badu beeku. Dubartiin maali beektaa? Yaa nuti hundi obboleeyyan hin qabnaa jaartillee ma qabnaa mire. Namni wal dhaba. Duruu siin jedhe. Itillee yookaan fuutillee hin beeku kanallee fuutillee hin beeku an garuu yookaan waan namni jedhu waan inni keessa jiru kun qunnamuu danda'a yookaan qunnameetu irra geessatu agartee beektaa yookaan immoo ganaa arguudhaaf hin teetti kan lamaan keessaan dhabdu beeku. Kanaaf ammoo nuti gochuu qabdu maa inni amma inni illee aareessu malee amma maal jedha beektaa isiin amata ganaa kana guutuyyuu mucaa sanii wajjoonni jettu maaf gaaf sanii dhufina har'aan manatti galchinaan dhufanii jedha. Sirriidha jechuun nama jechisa beektaa. Kanaaf atamma baay'een aariniiti. Ifin maatillee dabaltee waan hamaatti ni miniiti. Ay maatii ama bira ga'ee caaltullee argee jarlachin akkuma gaarii jiran akka himan sanii miti jedhini otoo maatiin dhufaa jiraatanii hambisi jedhe.
nuti amma waan jiru asii kabariin goona isallee amma osoo inni boruuf samuu fiduu baate bakka inni jirutti barbaadee giddi dirqamaan osii fiti maaliif ta'aa akkuma tarraa baa fidduu jettisani dirqama kennu si fidduu desii godha. Danda'ee qaama argamee bilbilaan itti bilbilee fichisiise iddootti jirtu akka inni si fiduu qabu. Dirqama caaltu arguudha kamanaa rakkoon qabu. Kana waan ta'eef wanna kama keessa hin cinqameeti yoo dura miira keessa illee seenti miira keessa jirta garuu miira keessa baay'eeti tas gabbaayis hin jedha. Ayyee bakka rakkoon qabu walumaan waan jiru laalle yoo ta'in sirreessinaa yoo ta'in illee yaaduma sii fuunee jecha nama naan dura sin jedhe sana agartee attam isii fudhuu dhufte moo walitti dharaasuu dhufte moo isitu kana fuudhinaan deemsin jedhe jecha nama sin jedhe dhufte moo dhufte si gaafa yaadinnu shakke agartee sammuun isaa shakkitee sanumaaf si jalaa badde malee yookaan mootu dirqama waan biraatiif sitti aareetti yookaan si jibbeetti sun ta'in uuma sana akka waan biraanu biratti jidduu kanatti hin argamne si jalaa bade jedhame re'uun kan dura lima sin jedhe kanaaf atillee waan dura keessa jirturra tas gabbaa'ee deebi'e. Walitti jarri amma jarri qaama tokko maatii tokko jaarsa jaartii gidduun hin jiru. Yoo wal taane hojii jiraatu yoo wal dhaban gargar bahu. San immoo akkas godhu sii miti. Manguddoo gandaa. Maatiin keessanuu abbaan amma baazariin keessanuu osoo dhufanii akkas gochuu hin danda'an jechuun ni danda'a. Inni illee gocha. Amma takkaaf jaartiin abban warraatu ni kaa irraa yoo baasallee barbaadellee irraa hiika. Yoo barbaadellee horata. Isiin warra amma osoo deemte yoo ni kaa irraa isin jaartiin haa jedhamte achillee yoo dhaytu. Iddoo footoo deemtu taate jaartiin haa jedhamti. Maaliif ni kenni isaarra jira kaa? Yoo barbaadeen lakki inni irraa hiike jedhee irraa hiike hiikamti. Yookaan immoo jaartii isaa jedhamti. Kanaaf atis jaartii nama gocha obboleessa laatu jaartii isaati. Inni illee obboleessuma keeti. Namni yoo gara faallaa walitti dhufe beekta fagoo loofa. Yommuu gara walii salphatuun tokko jabaatee tokko mootu duuka laafaa dhufe. Ka jabaatan illee laaffisaa dhufe. Kana waan ta'eef malumaa walii galaati. Tas gabbaayatan bakka wanni jedhi. Viidiyoo kanallee yoo akkasiin dabbarre namaallee hamminya kan geellee kaasatullee hin fedhu atillee hamminya laasanii galatoomii ulfaadhuti. Kanaaf waan hundaa wajjuma laallaatis miira keessaa baay'is hin jedhu. Ayyashi bakka. Yaada yoo qabaates irratti waan jettoo qabaates. Walumaan laalla bakka rakkoo takka. Amma anuma bira bultaa. Nama iddoon buluun jira. Daakki dirqama maaliif jedhi qaba. Amma anuma bira bulteeti. Wajjuma taphannee wanni haasofnullee hedduu jira baay'eeti. Bakka rakkoon qabu ilaallaa. Ganamallee yoo itti anin dawwalaa fi. Atillee bakka dhimmallee osoo itti adeemtu qabaatte amma dhiisitii eedan anuma bira bultee wajjuma bulleeti. Bakka wanni jetta. Ayyee bakka rakkoon qabu. Naa kabajattoota daawwattoonni keenya akkuma agartan san namni garantaane wal dhabaa garantaanetti miira keessa ol naqaa kan immoo ilmi namaa albee wal waraanus kan mootu shugguxii walitti dhukaasus kan mootu iyyuu dhagaa wal darbatus kan mootu iyyuu afaanii wal waraanus kanumarraa kan ka'e amma jarri kunis yaada biraatiin mittiin qabu haasoftu kun illee immoo uf shakkala kuma jala ka'e yoo hin harkaa fuudhee tareen ani mootu hin callisu bu'aa gaasan yookaan dhagaa wal darbannu yookaan dullaa wal fiina kuma agarree wal darbannu waan jedhuufiin akkas sunurraan ga'een malaan jalaa badeetiin jalaa galoo waan jedheef san murteeffate. Kanaaf immoo caaltullee achitti hin geessu yookaan asitti bakka isin jedhutti hin geessaa fi borimmoon fidaa fi amma achitti mana kaanittuu hin galaa jedhaa jira. Manni sunillee yookaan manni itti xiqqaasuu danda'a yookaan gilaasiin takkattiin sun keessummaa gahuu dhabuu dandeetti. Innillee immoo ammayyaatti fudhachuu hin qabu yookaan mootu keessummaadhaan mora soddaati amma keessaa yookaan dhimma kabajaa beektan amma haasaa irratti hin beessa baay'ee ammanya isallee dubbachuu hin barbaadu kunillee akkasuma akkama agartan isanii. Kanaaf kabajattoota daawwattoonni keenya namni wal dhabaa dhagaan walitti ba'ee wal caccabsa jedhaniiti hin dubbatu garuu afaan hin qabu harka hin qabu luka hin qabu akkuma nuti immoo warra arfan qabnu warra ija qabnu warra sammuu yaannu akkuma akka wal goonu goobe. Kanaaf osuma beeka wal jalaa galagalanii isin immoo hordoftoota daawwattoonni keenya du'aayii godhaati akka jarri kunillee walitti qabbanaa godhaati. Isinillee caaltullee agartanii jirtanii isinillee anillee waa hedduu hojjaasee ture waan hojii dubbadhillee agartanii jirtanii isin duranatti aartii turte. Viidiyoo keerratti agartanii jirta waan ta'eef kabajattoota daawwattoonni keenya namni isiin amma gaafa muksaarii hojii waan argameef situ na galchee situ jalatti na qabee waan jettu wayii haasofte turte agartanii jirtan. Kanaaf haa ta'ullee garuu anillee akkuma agartan miira keessaa akka isiin baatu godhee taphachiisee jira. Dhumarratti garuu dhiifama naa gooteerti. Kanaaf immoo jarillee akkasuma ta'uu danda'a waan ta'eef isin hordoftoota daawwattoonni keenya waan tokko illee ka piraayiveesii goonu jirra waan tokko immoo kan ifa goonee isin biraan geenu jirra waan ta'eef innaa galatooma alfaadha waan hordoftanii isin jaalannaa isin kabanya.